hayyee ashama akkam jirtu nageenya keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala akkuma beekamu guyyaa gaddaa gaafa sanbataa akkuma guyyaa har'aatitti difeensi addaa qabna isa dhumaa dhimma mana jireenyaatii fi koomishiniidhaaf hubachiisuudhaan qaama ilaallatu hunduyyuu argamuudhaan inni hubachiisnaa inni fixannaa raawwanna karaa raawwitti nuuf deema jennee kan turre dachaa nuyi yaanne caala itti deemee jira. Amma nuyi eegne caala, amma nuyi qophoofne caala nuuf deemee jira. Galata guddaa qaba. Kanaaf jabaadhaa aga danda'amaa ta'een miseensonni keenya kam waan hojii mootummaan kaayyeeffate hunda irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala abbummaa fudhachuudhaan hojii ijaarsa kam irrattiyyuu mana kuusaa qoteen bulaatii irrattis ijaaruu irratti waan jiru hunda irratti diizaainarii keenya dhugaasaa gammachuu baay'ee isa galateeffanna akkasumattis immoo hundi keessaniyyuu qaamni nu wajjin hin jirtan hundi keessan galata guddaa qabdu jabaannee cimuu qabna waan maallaqa ittiin ijaarsi ijaaramu waa'ee lafaati moti waan lafaa imantidha waan xiqqaadha isarra darbee maallaqa waan humna ittiin ijaaruu qabu miseensi martu 15,000 moti sanii oliifuu kan ta'u maallaqaa fi nu jidduu damee maallaqaa baankii misooma Itoophiyaatii fi waldaa dargaggoota caffee jidduutti koomishiniin akka seenee walitti hidhamiisa fi maallaqa barbaachisaa ta'e akka nuuf mijatuuf isarrattis injifannoo guddaa yookaan ijjannoo cima qabatanii ka'anii jiru koomishinaroonni fi qaamoleen inni laawwatu akkasumas immoo qaama mootummaa keessaa bakka nuuf bu'ee nuu raawwachiisuu danda'u waan nuuf ramadanii jiraniif kanaafis immoo sirritti ammaan booda waan adeemamu hundisaa waldaan dargaggoota caffee qofti ani sanyiin qofti deemuu hin danda'u ammaan booda qaama mootummaa keessas namoonni nuuf ramadaman jiru isaan kana wajjinis fuulduratti dhiyoo kanatti wanni wajjin hojjannu waan jiruuf waan karoora fi kaayyoo waldaan kun kaayyeffate hundasaa nama wajjiniin hojjechuu qabnu ogummaadhaan warra gamoomsa qaban ga'een isaanittis daarekteerarra warra jiran mana jireenyaatti irratti nama lama kan immoo karaa hojii proposaalota kaan irratti raawwii isaatiif nama tokko nuuf ramadamanii jiru namni sadi nuuf ramadamee jira inni kunis koomishinirraa daarekteerota olaanaa akkasumas ministira qonnaati irratti kan argamanidha bifa kanaatiin gammachuun keenya daraneen qabu guyyaan har'aa guyyaa injifannoo guddaadha dachaadhaan kanaaf wal qabatee yeroo dhiyoo keessatti dorgomtoota kam keessayyuu ni deemna isa kana qofaamas ajaa'iba waan ajaa'iba jechisiisee turatti geenyetti kan baanee jirru guyyaa har'aa ka wanni ajandaa goonee immoo qabsiisanne miseensonni keenya martu miseensi jiru hundi han fagoos jiru han dhiyoos jiru yeroo dhiyootti konferansii guddaa akka gaggeessuu dandeenyu bakka tokkotti caa tokko jalatti galma barkumeetii irratti akka haala mijeeffachaa jirru akka nu gargaaraniifis waadaa galchisiisannee jirra karaa nageenyatiin karaa ispoonsara adda addaatiin deeggarsa adda addaatiin akka nu gargaaraniif himannee jirra isaanis qabatanii xiyyeeffannoon akka hojjetanii fi raawwii isaatiifis immoo karaa koominikeeshinii koomishiniitiin akka nuuf raawwatamuuf bifa kanaan deeggarsa irrattis isaafis deemnee jirra loojistikiidhaan waan adda addaatiin nageenyan akka nu deeggaraniif galata rabbii waadaa nu galanii raawwiidhaaf immoo itti fiiguun kan keenyadha ta'a yeroo dhiyootti hundi keenya miseensi hunduu caata akka jalatti magaalaa Finfinnee keessatti wal agarra ulfa hin dhalanne ulfeechinee keessaa baana itti galla keessa jiraanna galata rabbii jabaadhaa cimaa horaa dhiibana injifannoon itti fufa galteen kan waloo keenyatti injifannoon kan waldaa dargaggoota caffee haa ta'u galatoomaa ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር አባላት የሆናችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የተከበረና የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ እያል የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር በጣም እጅግ ደስ የሚልና የሚያረካ ድሎችን ያስመዘገበና እንዲሁም ለግብና ለድል የሚያሰኙት ነገሮችን በእቅዳችን መሰረት እጅግ በጣም ትላልቅ
ድል እየጨበጥን እንገኛለን። ከዚህ በፊት በመኖሪያ ቤት ዙሪያ በሌላም ዙሪያዎች በከተማ ግብርና እንዲሁም በኢንዱስትሪ ውጤቶች በሌሎችም ነገሮች ሁሉ ለከተማችን ህዝብ የሚሆኑትን ነገሮችን ሁሉ ለማቅረብ ጥረት ስናደርግ ነበር። ከዚህ በፊት በብቻችን ስንሮጥ ነበር። አሁን ግን የሚመለከተው አካል ሁሉ ከጎናችን መሰለፍ እንዳለበት የመንግስት አካላትም ጽኑ አቋም ይዞ ተነስተውልናል። ቆራጥ ሆኗል። ቆራጥ አመራርነትን ከኛ ጋር ሆኖ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ሆኗል። ያሰብናቸውን ሁሉ ለማሳካት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር ትስስርና በጋራ በመሆን በግብርና ስራ በግብርና ልማት እንዲሁም ደግሞ የግብርና አስተዋጽኦን እንዲሁም ከመኖሪያ ቤቶችም ጋርም አስፈላጊ የሆነ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። እንዲሁም ደግሞ ዲዛይነራችንም በጥሩ ሁኔታ የሰሩትን ዲፓርትመንታችን አቅርቦ ዲፌንስ አድርጎ በደንብ አሳምኖልን አብረን ለመስራት ተፈጻሚነቱን አብረን ለማረጋገጥ እጅግ በጣም ስፔሻል የሚባል አስተሳሰብን ይዘን ዘመናዊ ኮኦፐሬቲቭን ጨፌ ዩዝ መልቲ ፐርፐስ ኮኦፐሬቲቭ ኒው ጀነሬሽን ኮፕ በሚለው እጅግ በጣም የሚያረካ አቋም ይዞልን ተነስተዋል። ስለዚህም እናንተም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ ልዩ ቀን ነው ለጨፌ ወጣቶች። እናንተም ልዩ ቀን ብላችሁ እንድትይዙልን የጨፌ ወጣቶች ህብረት ስራ ማህበር አባላት የሆናችሁትና እንዲሁም አመራሮች የሆናችሁት በሙሉ በቅርብ ቀን የዛሬ ሳምንት ሳይሆን የፊታችን እሁድ አስፈላጊ የሆኑት ሪፎርም የተደረጉት አመራሮች ስብሰባ የሚጠሩበት እንዲሁም ደግሞ በጋራ የምንሄድበት በቅርብ ቀን ደግሞ በሚሊኒየም አዳራሽ በ12ቱም ሺህ እና ከዛ በላይም የሆኑት አባላት እስከዛ ድረስ የሚመዘገቡትን አባላትንም ጭምር ሁሉም በአንድ ጣራ ስር በሚሊኒየም አዳራሽ የምንገናኝ ይሆናል። በሁለት ዓመት ከስድስተኛ ወራችን ላይ የምናከብር ይሆናል። እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎናል። ኑ አብረን እንስራ። አቻ የሆናችሁት ማህበራቶችም ኑ አስፈላጊውን ተሞክሮን ውሰዱት። ህብረት ስራ ማህበር አብሮ የሚያሰራ አብሮ የሚያስጓዝ አብሮ የሚያሳድግ አብሮ የሚያፈቃቅር አብሮ የሚያኖር ስለሆነ ወደ ህብረት ስራ ማህበራት በሙሉ ጎራ ያላችሁ ፍቅርን ተምሩ። ወደ ጨፌ መጣችሁ ደግሞ አንድነትን እወቁ። አንድነት ያዋጣናል። አንድነት የድል በር ነው። አንድነት እጅግ በጣም ፍቱ መድኃኒት ነው። እጅግ በጣም እንወዳቸዋለን፣ እናመሰግናቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። እንግዲህ ሌሎችንም ድል እስኪናስመዘግባቸውን እስኪናሳውቃቸው ድረስ በሰላም ሰንብቱ፣ ቸር ሰንብቱ፣ ቸር ሰንብት። እናመሰግናቸዋለን። ሰላም ሁኑ።